Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf habaayatu qiddoo yuutiif jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif maatii ko lammiiwwan ko warri maatii naa taatan guddaa galatoomaa isiniin jechaa Oromoon marti keessan maatii naaf ta'a isiniin jedhaa akkam jirtu nagaa keessanii baga eegamtan baga tifkamtan baga guyyaa har'aa geessan sinin jechaa guyyaa har'aa biyya Yaman keessatti wanta taasifame tokko simbiraan ga'uu barbaada. Biyya keenya Itoophiyaa keessaas ispoortiin ajaa'ibaa karaa gaa'elaatiin hojjetamaa jira. Akkasuma biyya Yaman keessattis ijoolleen keenya ispoortii ajaa'ibaa hojjechaa jiru. Keessumaa iyyuu immoo ajjiinii dubartii turuu meeqaffaadhaa? Dubartii torba fa'aanatti fakkaate waan akkasiidha. Yoo kanas jaartiin humti isaa ishiin ammaa caaltuu irratti kan dhufte kan halkanii guyyaa ispoortii irratti hojjettu mana wayii keessatti akka qabde ni beekama. Sanarraatiin kan ka'e immoo ammas immoo mucayyoo wayii Mustafaa moo maal kan jedhan birattis qabamtee turetu waa'ee jaalalaa gaafatu haa ta'uyyuu malee har'ammoo isaanii asaadhuma biraankii ajaa'ibaa yookiin immoo sapiraayizii sa'an sana irratti hojjetan jechuudha. Mee akka seenaatti isinitti hima. Egaa guyyaa har'aa obboleessa keenya Ajjii irratti wanta dinqii hojjechuuf karoorfanne nuti walii galteedhaan akkaataa isaa addaan akka ishiin baafattuuf goota ganama kennamteef isa as takaakkaluuf yookiin iddootti galchuuf jenna. Akkasuma darsanii moo maal kan jedhanii mucayyoo xiqqoo Mustafaa biratti galtee sanaa booddee dhufee yeroo sossobu argameera. Guyyoota kaleessaa osoo kottu salaamtaa nagaa fadhu as naqabii jedhuuni mucaan takka algaa yaabbattee takka algaa jala osoo quruuroftuu Mustafaan itti dhufee salphina urdatee isaa sanaa balbala banatee ba'ee guyyaa har'aa immoo isaan irratti yeroo hojjetan jaartii Ajjii waamanii har'aa sapiraayizii addaa qabda jedhuudhaan Mustafaa yoo sirbiyyuu maalidha maaltu ta'ee keertuu fi namaati moo yeroo ishiin jettu lakkii citii abbaa warraa keetii gadi sii baasuuf jedheenii itti haasa'ee sanaa booddee dhufe Ajjiinii ishiin ni dhokattee oduu isaa dhaggeeffachuuf yeroo dhufutti sapiraayiz yeroo jedhaniin maaltu ta'ee isa jennetu ta'ee maata ishiitti tole jedhee yoo jedhuun illee eeyyee omaayyuu rakkoon hin jiru qabeenya qabaa hojjetee fida jedheenii itti haasa'eeraa jedheenii sanaa booddee Ajjiinis ishiin sun baay'ee na rakkisteetti ciqinciqiin dadhabeeraa ganamaaf galgala na tumti yoo jedhu Mustafaatti himatee haa ta'uyyuu malee gootittiin jegnittiin akka ispoortii yookiin immoo akka ijoollee kubbaa irratti wal loltuu asiif achi garagalchitee isa tumtuu yoo dhageessuu inni kana hin beeku. Sanaa booddee egaa oduun addaan kutee bishaan kanan dhugaa yeroo jedhamuttis ani shidhaan halaa mayyuu hin barbaadu jedhee of rurrukutee baay'ees gammadee dubartii biraa hin fedhu yoo jedhuun na gubdee na waaddee na waxalte jedhu sanaa booddee bakka rakkoon hin jiru tole jedhameeraa ishii jedhameeraa yeroo jedhu itti waqabee yeroo jedhetti hee yeroo jettu utaaltee akkana baatee qabatteetti algaa irratti tumtee dafaqxeetti na gubdee na waaddee na waxaltee ati maqaa koo lafan keessu na kumattaa na gurgurtaayi eenyu kan ati waraqaa kennitee hariituuf jettee as darbattee achi darbattee morma qabdee carqii qabdee ceefa laklaqqa gootee kaballaatti cuftee yeroo nolka gadi teessifteetti
Hangafoonni hoduu egaa baay'ee nama dinqisiisaa. Maali dubartiin akkanaa yeroo hin jedhu baay'een ajaa'ibsiifadha. Asumaan obboleessa keenyaa Ajjiidhaa fi maali kun sareenii maali kun maaleenii yeroo namoonni jedhan ni argama. Obboloota koo namni jaalatee wanta gadhee hin hawwu ejjummaa hin hawwu. Ejjummaan seexanarraa kan hajajamu yookiin immoo gochi wayiis itti godhamee inni waan hin beekneef wajjin rakkachuu mala. Sababiin isaayyuu nama icciitii kana himatee yeroo darbee waan hin dhagaheef akkasuma miidiyaa irratti ani osoon haadha manaa qabu dubartoota biraan halaa hawwaa jedhee osoo dargaggeessi tokko gaa'ilatti dhiyoo kana kan galee osoo dubbatu argeera. Kun immoo erga madiinaa akka ta'es qorannoodhaan bira gahaniiru. Akka amantii isaaniitti egaa tsabalaan inni fayyee amma bilis akka ba'es dubbatee jira. Kanaaf iyyuu ani yeroo baay'ee yeroon miidiyaa isaanii ilaalu maal jetti laata haatisaa sila haatii dhaltee gadhees haa ta'uu gaaris haa ta'uu jedhala koo jettee waamuu hin ooltu jedheen nan shakkaa haatisaa yeroo ishiin akkatti qaxaqqattu yookiin immoo yeroo inni iddoo imala kiskisii garaagaraatti argamu maaluma jetti laata yeroon jedhu dhugaa dubbachuuf nan yaada. Akkasuma warri yaaddan jiraachuu maaltu namni kamiyyuu sabsabbi jedhee qajeelaa ta'ee jiraachuu kan hin hawwine hin jiru. Diin akka ta'es hin dagatiinaa sinin jechuun jaaladha. Dubartiin amma miyyuu humna qabaatte dubartii akkatti nama tumtus ani argee hin beeku. Isheenis waa itti gochuun ishii waan hin oolle. Egaa haala inni keessa jiru waan beektuuf anaan akka warra kaaniin na gochuu hin danda'u jechuudhaani irratti tumaatumtee akkas gochuus dandeessi. Innis maaliif ilaata kan akkatti dhaanii bakkee hundumatti uffatamee bakkee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee nama jibbisiisa dhugaa waaqayyo baay'ee nama jibbisiisa. Isa kanadha isiniin jechuun jaaladha. Hin dafattee hin dallattee maal ibsaa hin dallattee meen ibsu hin dallatteen hin ibsu joo. Sanaa booddee qoy sittin himaa qoy sittin himaa maal ta'e sittin himaa qibixxisee ta'een sittin himaa inni jedhuuni ishiin deebisteet algaarratti deefixxi gootee algaarratti darbatti. Sanaa booddee gadi bu'eetuma osuma ishiin ol dhiibduutuma ishiin maal jettu utaalee balbala ba'ee jechuudha. Asumaan jechuudha. Jalqaba irratti shamarreen sun iyyuu balleessaa guddaa qabdi jalqabuma irratti jechuudha. Maaliif yoo jettaniitu ta'e namni zimmi jedheetuma waanuma argetti hin galu jalqaba isaa akkamitti itti siqe akkamittis kunuunamuu danda'e nuti jechuudha. Nuti karaa deemaa hundumaaf maaliif tole jenna isaaf immoo dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inni yoo dhumama fakkeenyaaf innillee ergama wayiitillee jiraallee yoo jennillee yoo ta'ellee jechuudha. Warri sagaalata warri tolee sheedhaniini wajjiniidhaan inni kan firaashuma cuboree wayiif no firaashuma akkanaa mana isaanii keessa jira kinoo firaashuma akkanaa jechuudha. Kanuma firaashuma akkanaa mana isaanii keessa jira. Isumarra ciisu isumarra wajjiniin ciisu. Haadha koo kana godhe. Corroba makun corroba dhugaa dubbachuudhaaf hin corroba hin naffa'u yaajji hin naffa'u. Dhugaan naffa'u iddee yeroo darbee immoo jechuudha ishum kanatti jechuudha. Ishiin sila jalaayyuu calin jettume bazawee jalaa ishii gadi jettume ila warri keenya jedhe warri keenya si yoo midhaa kaleessa malee dhengaddan sedha. Warri keenya makiinaa siinoo qabu. Siinoo mee maal akka ta'e iyyuu hin beeku. Siinoo qabu ayisuusii qabu maalii qabu isa biraan immoo jedhe. Sebiraan immoo kanii qotee galchuu qabu sarraatanyaas mana keessa asumatti sobdaa asumatti kuttee darbattaa jechuudha. Maa sobda kan akka subame nama salphisee iddoo salphinaa nama dhaabummaatumayyuu hin jiru.
matuma iyyuu hin jiru jechuudha. Maal fuuta laata biyya arabaa keessaa maal fuuta? Bazawee qabeenyi maatii ofii qabeenya ofii miti. Baay'een osoo qabeenya abbaan qabeenya qabu haati qabeenya qabdu hin biyyaa kan kooyyuu sigaa oseetu makiinaa wal jalatoo qaxxaamuru gola arabaa keessaa kan ila dafqasaa xaqqa godhu jira. Inni kun wanni garuu haa ta'u malee sobdate hin sobda. Baadiyyaa keessatti sitti nima baadiyyaa keessatti mana wasiila kootitti jechuudha. Wanta akkanaa yeroo tokko mudata jechuudha. Namoonni yeroo isaan rakkatanii rakkina irraatiin kan ka'e dhufanii mana namaatti galan ni jira. Rakkina irraatiin kan ka'e malee qaxaramanii baadiyyaa keessa hin hojjetan shamarroon magaalaatti qaxaramanii hojjetu malee kun soba keedha. Makiinaanis hin jiru. Gabareenis hin jiru. Gabareenis hin jiru sobdaa. Ayisuusiinis hin jiru. Sinuunis hin jiru. Mucaan isa nyaatti hidhamu. Mucaan qabaxxasee taate. Eela jaartiin makee kana shannafuu hin dandeessu. Akkamatti dallatami akkamatti dhidhiitami. Yaa Yesuusee koo. Dhugaa waaqayyoon koo si haa yaadatu. Rabbi kee si haa yaadatu. Rabbi si haa yaadatu. Ramadaanas deemaa jira si haa yaadatu. Dhugaa si haa yaadatu sin jechuun jaaladha. Mee fuula Rabbii turiitii bakka qajeelummaa yaadadhu narraa cabsee dhiiniin siin jedha. Biraan naagaame sheerii godha biraan naagaa Oromoo lammiiwwan subscribe. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo hojjechuun naaf mijatu waci waan ta'ee jira. Bakka waan baay'ee jira. Garuu waaqayyo gaariidha. Amma danda'e irratti na hojjedha. Amma dadhabame immoo gara biyya kootii naan galee irratti hojjedha. Garuu asitti maatii uummachuun qaba jedheen sinfa'ii uummachuun qaba jedheen warra maatii naa ta'aa jirtan kana uummachuun qaba jedheen akkasuma immoo jireenyaan dabarsaa jiruun dabarsaa jiru tokko lama jedheen simbira gaa jedheen yeroo tokko darbee wayi simbira gaa jedheenani challenge maal jedhu challenge jireenyaadhaan sana jechuudha. Amma yoo ta'an subscribe godha subscribe dol malakkat subscribe isheetu sana tak allama bicha like akka kan laagiin keessan immoo namni akkana ilaalu naa godha waan ta'eef na kana sitti jaaladha. Na jabaadha guddaan sin jaaladha guddaan sin kabajaayee. Anna sumarran immoo sinii kaafiduu waraabeera jechuudha. Akkam akka isheen goote wayyoo haadha koo ani jechuudha dhiifama naa godhaati jechuudha. Ilma dhiiraa akkasitti hin tumutu waan barbaade ta'e osoo namtuma malee intuma malee intumsaan baffusum intumun yoo natume yookiin jalaan baallee malee yoo namna qabaadhellee jechuudha. Sobeetumamaaf malee moo sobeetumamaaf malee akkatti ilma dhiiraan tun yoo namnallee isa caala qabaadhe sin jedha shaalawu.